kun oduu gaddaadhaam kan nama hedduu rifachiisee qalbii namaa tuqeen isinitti himam mata dureen keenya irraa du'a Natsaannet duubaa dhugaa namni hin beekne kan ifa beedhaam mee dura cuqaasuun kee sirriidha sababni isaa dhugaa kana namoonni baay'ee hin beekanim kan dhaggeeffachuu hin barbaannellee jirum garuu arra anisiif ifa nan godham artistiin beekamaa nama kolfisiisu kan qalbii namaa fayyisu Natsaannet Warqinaa tasa addunyaarraa boqoteem yeroo hunda nu kolfisiisaa ture arra ofiisaa nu boosisaa jiram namni yeroo hunda gammachuu nuuf taasisu arra gadda nuuf ta'em garuu du'a isaa duuba dhugaan tokko jiram kan namni baay'ee hin beeknem Natsaannet Warqinaa nama bashannanaa fi qoosaan beekamu qofa hin turrem inni nama qalbii namaa hubatu turem yeroo sagantaa isaa daawwattu akka nama sibira jiruutti bashannantam akka nama siif yaaduutti of agartam sagalee isaa qofaanuu nama kolfisiisam akkaataa dubbii isaa qofaanuu nama hawwatam waggoota muraasaa darban televiziyoonii EBC irratti sagantaa Yebeeteseb Caawwataa jedhamu qopheessaa fi dhiyeessaa turem sagantaan kun qoosaaf qofa osoo hin taane barnoota jaalalaa wal dhageettii fi gammachuu walitti makuun dhiyeessam maatii guutuu waliin daawwatamu turem abbaa haadha ijoollee hundi sagantaa kana waliin kolfaa turanim Natsaannet of guddisuu hin jaallatum keessummoota sagantaa isaa dhufan hunda walqixa ilaalam beekamaa ta'anis kan hin beekamne ta'anis walqixa kabajam kunis sababii inni namoota biratti jaallatamu keessaa tokkodha yeroo du'a Natsaannet odeeffannoon biyyi guutuun gaddaan guutamem sooshaal miidiyaa hundatti oduu tokko qofaa turem Natsaannet namoonni suuraa isaa maxxansaa viidiyoo isaa yaadachaa ergaa gaddaa barreessaa turanim namoonni hedduun akkana jedhanim qoosaan kee nuuf qoricha turem yeroo natti ulfaate sagantaa kee ilaalaa kolfaan turem galatoomii waan na gammachiisteefim kun hundi akka inni namoota hedduu tuqe akka qalbii hedduu fayyise nu agarsiisam du'a isaa booda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed illee ergaa gaddaa dabarsanii akkas jedhaniirum artistii Natsaannet Warqinee tasa boqochuu isaatiin gaddinatti dhaga'ameeram Natsaannet keessummaa simannaa bara haaraa 2016 hidha haaromsaatiin qooda inni qabu yeroo hunda nan yaadadham hundi keenya bara haaraa gammachuun akka simannu nu taasisee ture maatii fi dinqisiifattoota isaaf jajjabinan awwam kana jechuun Natsaannet qofa bashannanaa hin turrem hojii biyyaaf hojjetu qaba turem sagantaa bara haaraa irratti hirmaachuun namoota gammachiisuun biyya keessatti jaalala uumuun hojii guddaa hojjetee turem amma dhugaa isaa ijootti seennam kan mata duree keenya irratti jennee dhugaa namni hin beekne namoonni baay'een Natsaannet akka nama yeroo hunda gammadaa yeroo hunda kolfaa rakkoo hin qabneetti yaadum garuu dhugaan biraa jiram Natsaannet akkuma nama kaanii rakkoo qaba turem dhiphina qaba turem hojii isaa duuba dadhabbii qaba turem garuu inni rakkoo ofiisaatiin namoota hin rakkisum dhiphina ofiisaatiin namoota hin boosisum garuu kolfuu ofiisaatiin nama gammachiisam kun dhugaa guddaadhaam namoonni baay'ee kolfisiisanii gara alaatti gammadaa fokkaatum garuu keessa isaanii dhiphina qabam Natsaannet kana keessatti fakkeenya guddaadhaam inni dhiphina ofiisaa dhoksee namoota gammachiisaa turem kun dhugaa namni baay'ee hin beeknedhaam televiziyoonii EBC ibsa baasee du'a isaa mirkaneessem ogeessi aartii jaallatamaa jechuun waamem sababni isaa hojiin hojjete hin dagatamum sagantaa Yebeeteseb Caawwataa qofaan hin daangeffamnem inni sagantaa hedduu keessatti hirmaataa turem bashannanaa taphaa haasawaa geggeessaa turem EBC keessatti yeroo hunda yeroo isaa kennam tajaajila isaa dhugaa gochuun agarsiisam namoota waliin hojjechuun jaalala uumam kun hunduu seenaa isaa keessatti galmaa'eeram yeroo hammaa kana Feesbuukii, TikTokii, YouTubii fi Telegiraamii hundumtuu gadda namoonni hedduun suuraa isaa maxxansaa jirum viidiyoo isaa yaadachaa jirum namoonni tokko tokko sagantaa isaa deebisanii ilaalaa jirum kolfa isaatiin yeroo darban yaadachaa jirum kun hundi akka inni duune akka inni qalbii namootaa keessa jiraatu nu agarsiisam du'a Natsaannet irraa barnoota guddaa argannam tokkoffaa jireenyi gabaabaadhaam arra jiraannaa boorin beeknum kanaafuu yeroo qabnu keessatti waan gaarii hojjechuu qabnam lammaffaa nama gammachiisuun hojii guddaadhaam qoosaa qofaa miti qalbii namaa fayyisuudhaam sadeeffaa maqaa gaarii dhiisuun qabeenyaa guddaadhaam qarshii caalaa maqaa gaarii bara baraan jiraatam Natsaannet maqaa gaarii dhiisee seenaa gaarii dhiisee jaalala dhiisee kanaafuu inni hin duunem hojii isaa keessatti jiram
yaadannoo keenya keessatti jiram jaalatamtoota koo artisti Natsaannet Warqinee nama addaa turem namni akkana yeroo tokko qofa dhufam qoosaan isaa barabaraan yaadatamam sagantaa isaa yeroo ilaaltan akka inni induune isinitti fokkaatam maatii isaa hundaaf jajjabina awwinam hiriyoota isaa hundaaf jajjabina awwinam dinqisiifattoota isaa hundaaf jajjabina awwinam waaqa kadhannam lubbuun isaa nagaatiin haa boqottum.